Koo kiristaana inni kiyya kiristaana yookaan immoo akka macaafnutti kiristaanaan. Okay, bare galatoome. Kiristinaan amantiidha. Maal jechuudha gaafin akkana? Kiristinaan amantiidha injeeyaa sanaa ittiyya. Maaluma taate haadha. Ani maal ta'a gaafii keessantu iyyuu faallaa ta'e. Kiristinaan takkaan nageenye waan akkanaa kana. Sitti giraa gabbeemi. Amantiin kiristaana jechuun amantiidha. Eeyyeti. Eh? Eeyyeti. Moo kiristaana jechuun maal jechuudha naan jechuu barbaaddani? Abu Muaz. ሃይማኖትን ከማሊ akkana kunno oromonya foyye ሃይማኖትን ቀብዳ ማሊ ሃይማኖትን ከ Kiristaana. አካ ከስ ኡስታድ okay kiristinaan haymanotiidha hogalatoma yaa dhiiro Haymanotiin kee maali? Haymanotiin koo kiristaana. Kiristaanni haymanotiidhaaf maal jechuudha? haya isinummaa meerraa fixa ustaaz nyaadha bilaa fi akhala አሽር አሽር afaan arabaatti naasii jette gaafa kan afaan arabaa hawruuf hin qabne kiyyuma kanaan arkeewu ሰናይ Wayii. waan jedhe biyya lafaa kanarra namni gartee waaqaas waaqa waaqessu qaba amantii qaba amantii adda addaa baay'ee jira ati yoo unka paaspoortii irratti amantiin kee hin jedhan kiristaana moo islaama itti barreessita mata duree kana natti asiisi abbaa caalii gama kiyyatti asiisi fuularra egaa mana barumsaa takka yoo dhayxuu takka gartee migrishiina yoo dhayxus yoo paaspoortii irraa amantii irra nama gaafatame amantii illee hin gaafatanii bar miti amantaa kee kan amantii islaama moo kiristaana moo sin jedhaniimi kanaaf ati islaama moo kiristaanaati Kiristaana. kiristaana jechuun amantiimi amantama amantaa miti akkasiimi miti An kiristaana. ayyee eenyu kiristaana ta'e isin jedhe Eenyu kiristaana ta'e isin jedhee? Namni kiristaana ta'ee namaan jedhetti erga isin kiristaana ta'uu maalidha namni akkana? ani islaama akka nabi muhammadittiin islaama qur'aanaatu islaama ta'e naan jedhe rabbii kiyyaa ta'e naan jedhe atoo Anaanis immoo kiristaana kanan ta'ee fi namni Kiristoos duuka bu'ee hin fayye sababii jedhameefanii kiristaana ta'een immoo. eenyu kiristaana ta'e isin jedhe ofiif ofuma keetiif bakka gaafa kana Ofii kiyyaa sun ta'ini amantiin koos duraayyuu Pirotestaantii yookaan immoo kana sun turre amantii biraadha. Garuu amantii kam ture macaafni qulqulluu. amantii kam turte turan Laafii kiyya duraanis nitti mun barbaachisaa miti garuu gaaficha keessatti. laa jechuun amantii kam keessa turte ortodoksii moo pirootestaantii moo maal makaan maal keessa turte jechuu kiyya maal evangelist maal islaama turte moo Gimmaashni islaamaa gimmaashni akkasii yaa waluma keessaa. namni gimmaasha ፍጹም ሙስሊም ፍጹም ክርስቲያና ጅራ ግማሽ ሙስሊም ወይም akka maatiitti jechuudha akka maatii aadateetu islaama moo abbaa kee islaama moo aadatee kiristaana moo abbaa kee kiristaana Maqaa Yesuus maaluma maatii bira nu geechina. way ani ma haati tiyyaa sarmeen tiyyaas islaama ግማሽ የለም hin jiru atoo Keenyan jira asin jecha bara. Keenyan jira garuu kiyya nagaa fadhaa. kan kee abbaadha moo haadhateeti laa jechuun ati maatii islaamaa keessa dhalatte moo maatii kiristaana keessa dhalatte Lachuu ol kecha. eenyutu islaama abbaa keeti moo harmeeteeti maali badiin yakka iccitiidha Yakkaa miti garuu. Mare. Maqaa Yesuus gini iccitii miti garuu laafii kiyya waa'ee maatii kiyyaa ta'uu sun taane. waan siin jedhe gaafa tana booda siin gaafa abbaa keeti moo harmeeteeti kan amantii lamaan dira amantii abbaan kee islaama ati ta'e kiristaana Kana deebisuun dirqamaa miti. ajaa'iba nama ofumaa nutti himteeti bas ammaas dirqama miti maali waan dhoofisa birritee si gaafa waan jedhe Kiraachuun maal jechuudha? amantiin kee jechuun wangeelaatu kiristaana ta'e siin jedhe
kiristaana ta'ii namni dirqamsiisan jiru garuu macaafa yookiin qorattutti Yesuus karaadha inni jireenya sababii ta'eefan karaa sin gaafanne ati amantaa hin qabdu bilaa haymanotiidhaati addunyaa kanarra warra amantii hin qabne moo warra amantii qabu amma amantii qaba amantiin kiyya kiristaana jette kiristaana eenyu kiristaana ta'e isin jedhe ana kana bi Muhammadittiin islaama quraanaatu rabbii kiyyaatu Allah kiyyaatu islaama ta'e naan jedhe ati eenyutu kiristaana ta'e isin jedhe akka eenyutu kiristaanaati Sannaid. Eenyutu musliima kiristaana ta'e isin jedhe Jirta. jira Jirta eenyu ta'e isin jedhe hin jedhe. Ani hin jenne haa takkaawu. ati kiristaana naan jetteerta qoy ati kiristaana naan jetteerta iyyan kiristaanaa sin jedheera Eenyu kiristaana ta'e isin jedhe eenyu kiristaana si godhe eenyu kiristaana si godhe. Eenyu namni tokko kiristaana ta'e amantii isin tokkotti jedhe. yogguu amanu namatti jettota isin lama taa'ii Waaqayyootu kiristaanni amantiidha amantii kana malee hin jiru karaa kanaan na waaqessa kana akkana amantiin kiristaana amantiidha kasiin jedhe wangeela. Sirraa laaffisa. na waaqessaa eeyyeen Amantiin qabdu jechuudha. Amantii ta'e ani amantii tiyya fakkeenya amantii islaama jedhamte islaama tana rabbiitu Allaatu islaama ta'i islaama malee duutee hin dhufinaan jedhe. Na gaafadhu ustaasa akka fakkeenya taatu. Hawla walaa quwwata illaa billah. Ayyee dhaggeeffadhu mee waan hin gaafadha. Amdii kanaan gaafadha isa na cinaa jiru kana dhaggeeffadhu mee. waan tokko irratti olii galla gaafichi kee Sala biraanuu yookaan akkaataan dubbii kee waan takkaayyee. kanaafuu jechuudha gaafii keetu Amma gaafii kana deebisuu giraasi dadhabde gabbuu kiristaanni amantiidha. No sirrii hin taane deebisuutu hin jirtu. Amma fakkeenya namaan gaafadha nama islaamaatiin gaafadha eegi. Gaafuma akkanaa kana fakkaataa kana. Okay akkatti deebisan dhaggeeffadhu. Amdi assalaamu alaikum jirtu. Waalaikum salaam jirra. Baga jiraatte. Ati kiristaana moo islaama? No ani amantiin tiyya islaama. Islaama. Eenyutu islaama ta'e isin jedhe? Allah rabbii kiyya isaan itti amanu kana uume. Eessarratti ta'e isin jedhe wangeela moo quraana? No qur'aana kiyya irratti jedhe. Quraana bakka tamitti islaama ta'e isin jedhe? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana kabajamaa keessatti suuraa afuraffaadhaa suuraa nisaa'i ayata 102 irratti yoo laalle yaa warra rabbitti amantan rabbi sodaadhaa sodaa dhugaa rabbi sodaadhaa osoo muslima hin taane duutanii fuula kiyya akkan dhufnee je osoo muslima hin taane tanaaf islaama amantiin tiyya ani immoo muslima jechuun hordofa amantii islaamaati islaama jechuun amantii suuraa 3 Ayah 19 islaamummaa qofaatu amantiin rabbi biratti fudhatama qaba. Allahu akbar. Dhageenya galatoome eebbifame. Tole dhageesse gaafuma kana kanaan si gaafadha eenyu Sannaayit ati kiristaana moo islaam? Ani kiristaana. Qoy gaafii tokko si gaafadha bakka inni jee kanatti. Namni waaqayyo Allah sodaatee yoo duutanii muslima sun ta'in nu bira dhufinaa jedhee yogguu dubbatuun dhagaa'e. Kana mentini kana Quran rajira. Isini Islam. Isini Islamni duutanii osoo musliman ta'in akka jedhe isini islaama osoo islaama irra jirtanii malee islaamummaa hordoftanii rabbiif masakamtanii malee duutanii amantii biraatiin alatti fuula kiyyan dhufinaa rabbiin jedhe. Dhufinaa jedhe guyyaa xumuraa sana akka waliin argine. So waan si gaafadhu ati amantiin kee maal islaam moo kiristaan? Kan eenyu barreessa? San gaafii boodara na gaafatta amma na gaafatta boodara na gaafatta. Kan eenyu barreessa akkana jedhu? Gaafii biraati kun gaafii akkaan isa gaafadhee kana dhageessee akkaan isa gaafadhe kanuma deebistee achi booda hanfee kana gaafatte eenyu barreessee eenyu buusee akkamiin bu'ee. Kana naa deebisee amma waan isin jechuudha sirrii sarara laayinarraan si kaa'uufi amantiin kee kiristaana moo islaam? Mucaa. Gaafiin si gaafachuu dha hin xumure gaafii mata duree kanaa hin deebisneeti jechuun dadhabdeeti barsii galuu dudee si dhiifne. Maal natti himta si gaafachuutti jira akkaan isa gaafadheetti inni ragaa wajjin haa deebise ragaa wajjin wangeela kee tiraan haa deebista.
Amantiin kee maal Islaama moo Kiristaana? Sannaayit. Osoo hin deebisee jechuudha. Akka isin galle nan beeka garuu an deebisuun isin eeguudha. Osoo hin Aboo deebisee deebisi si gaafadhe jechuun deebisi hin dhageenye nama deebisee hin argine asirraa boqonna naa himta si gaafadhaati. Ustaz. Ayyee Ustaz. naam Akkam. nagaa jirtu Fayyuma. fayyaa qoy isuma tanaa fixee daqiiqaa takka gaafadhe bas sitti as dabaraa qoy yoo diddee diddoo sannaayit banadhu. Ayyee waa'ee kiyyaa na gaafattee yaadu argaa jirtanatti fakkaata. Sannaayiti haa cufattuu qaba isuma Okay qabe. ayyee Isuma kana bilaa fi'a. Darajee baga dhuftee bakka haa ta'is mucaan dadhabde. Darajee faarfata. Dhagahamaan jiru. Ayyee hin dhaga'ama. Nagaan siif haa ta'u baga dhuftee. Nagaa jirta. Faarfata jedha jechuun kiristaana moo islaam? Kun waa si gaafachiisu hin qabu. Namni maqaa waan fedhee baafata. Takka Elohim jettee baafatte, takka Eloeli jettee baafattee dhuftee namni jechuun akkanuma qoosaaf namni waan adda addaa Doktor Abiy jedhee baafata. Faarfata jedhee baafata, Sheekha jedhee baafata. Waan artistoota waan akkanuma baafata namni. Saniif amantiin kee kiristaana moo islaam? Ani islaama irraa maal godha waan biraan haasa'iniiti waa'ee amantaa namaa waan si gaafatu hin jiru kan si kee beeki. gaafadhe ebboo ani sanumaan si gaafachuu deema amantiin kee kiristaana moo islaama? Amantiin koo waa fedhe yoo ta'e kan kee beeki malee namatti deemtee waan namaa haasa'in yoo dhiira taate immoo bakka dhiirri haasa'utti agartee waa'ee quraanaa warra icciitii keessan beekan bira taa'ee haasa'e asitti. Ani amantiin tiyya kiristaanaa miti amantiin tiyya kiristaanaa islaama. miti jedhe ani kiristaanaa miti jedhe. Ani immoo islaama. Ati hoo? Mila. Warra waan ni jenne ati waan ni beeytaa wangeelarraa hin beeku jedhe takkaas hin gaafannu waan si goonu waan si rakkinuuf hin jiru. Nama saalfatu ati amantii keetti saalfattuu bar. Anana rakkistaa miti namatti gufuu hin ta'ini amantii. Jechuun gaaffiidha jirra malee bar waan biraatii miti bar. Yani amantii ani kiyya walii madaalchiseetiin ani amantii kamtu dhugaa amantii lama yoo madaalchifte kamtu lamaan irraa dhugaadha wal madaalchifneeti quraanni kiyya ragaa itti qabadhe wangeerraa isa ragaa qabatamaan malee akkanumatti amantii tana qofaa dhugaa jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf yoo naafete warra wal dhabne ragaa itti qabatamaan gartee ragaadhaan namni nu jidduun murteessu ati dogoggore takka anaan dogoggore jedhee murteessa namni. Kanaaf ragaa qabatamaan amantii kiristaanaa pheenxee ortodoksii waaqeffata dilli mee akkuma aqlii teetiitu si gaafadha sannaa teenya amantii keessatti xiqqeessuu osoo hin ta'in amantii amantuma ati beeytuun siima kiristaana islaama pheenxee ortodoksii waaqeffataa protestaantii eenyu kun amantiin shanan kun waaqayyoo amantii waaqayyoo teettee amantaa? Waaqayyoo teettee amantaa? Amantii islaama kiristaana protestaantii ortodoksii pheenxee eenyu tawaayid kun hundi amantii waaqayyooti jettee ni amantaati. Ani baadhu amma namtichi waaqeffataa ta'u sun yookaan immoo kan musliima ta'u sun ani waaqattan amanaa jedhanillee. Inni akkas jedha ati akka amantii teetitti akka wangeela hordoftuuti amantii teetii alatti amantiin hundi sirriidha jettee amantaa. Hundi sirrii ta'uu naman sirriidha kanan jedhee tokkotti amanu. Maal kanaaf ragaa qabata jechuun amanuu keetii ragaa qabatamaa qabaachuu qabda amantiin san dogoggora ta'uu sirrii ta'uu dhabuu ragaa qabaatu malee akkanumatti bakka amatuma keetiin jetta wangeelli keessiif inni immoo akka amantiin san sirrii hin ta'in walii galee kanaafin si jedhe okay waaqni nan waaqessuus waaqni kaan hindiinis horii waaqessiti islaamis allaa jedha ati yesus waaqeffataanis kun hundinuu waaqni jarri kun waaqessu hundi waaqa sirrii teettee amantaa? Sirrii hin amantu. Kanaaf ragaa qabatama qabaachuu qabda abaduu malee eenyu malee wangeela keetirraa amantiin waaqni kaan akkana kun waaqayyoolee dharaatii waaqa kijibaati jettee ragaa qabatamaan amantii sanii fi waaqa isaanii kijibsiisuun dirqama keeti. Yoo san hin ta'in amantiin san sirriidha tiyyaa sirrii jechuu hin dandeessu. Kanaaf sin jechaa jira. Amma kiristaanni macaafa qulqulluu biraa buusina mucaafa falmii jedhu san gadi buusina falmii salaalee. Maal jettu? Macaafa qulqulluu biraa qabda. Okay, ustaz, anatu buuse ture hojii ergamtoota. Yaa kiristaana. Nama tokko hin dubbinna. Hojii ergamtoota. Hojii ergamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 bane. Naam. Okay. Hojii ergamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Kamaal jedhu maaliif fidde ragaa? Deemte kaatoo isaaf hin narreelee. Deemu jira.
Hojii ergamtoota boqonnaa afur lakkoofsa 14 jette. 12 boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Ishee kana jedha. Macaafatti dabaluun irraa hir'isuunis gaarii miti yaa akkuma jirutti dubbisa. Fayyinniinis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraas ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedhe. Eenyu jedhe? Eenyu jedhe? Laal. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee. Fayyina irraa sa'uu jirra. Maqaan kan biraa tokko illee. Sannaayit waan fayyinaan haasofne biraan. Waan haasa'u jiru waan amantii Waaqa amantii irraa mata duree haasofne miti. Eenyu fayyisaa kun Yesuus Kiristoos dandeettii maaliitiin fayyisaa? Yesuustu dubbate moo Phaawulostu kana dubbate barattoota Yesuus dubbate moo yoo gaafii kana si gaafadhe? Mushkila kabiir jedhe san. So Eenyu barreessudha moo maadare? waan jedhe amantii kana hunda dharaadha. Ati amantiin Islaamaa amantii dhugaatii si biratti? Macaafa keessatti amantii kanatu sirriidha ka jee macaafa keessatti barraa'e tokko. Waan siin jedhe Islaamummaan amantii dhugaatii si biratti. Anna biratti kiristaanummaan amantii dharaati dhugaa miti hin fudhatamtu ta Waaqayyoon beeku miti ragaan qaba Quraana gayyarra. Amantiin akka wangeelaa ati dubbisteetti iyyuu jechuudha. Dhala namaa keessaa aangoon akkasii Yesuusiif walee hin kennamne jedha malee Yesuus Waaqayyoodha yookiin Yesuusiif fayyisan jedhu. Isuma iyyuu sirriitti Yesuus homaa yoo kana jedhe illee kana diiguun fidan. Maali wangeela keetiin Yesuus ani homaa gochuu hin danda'u jedha. Waaqayyootiin malee. Bakkuma ammaatti iyyuu aboon akkasii Yesuusiif kenname malee nama biraaf hin kennamne dhala namaa keessaa jechaa jira. Laa. Akkasoo jenne laali. Yesuus bichaadha. Hin kannamne jedhe eenyu kannameef. So saniif san akkasi. Amma mee warratti wayii waa walii agallu. Maal jedha? Sanin hangaafatina qabuuf. No kiyyaraa sin gaafa. jirtu jenne. Mootii nagaa mootii kana kan nu sanna dhiira tana kan na qoye dubartii hojjaasotan jedhanii lolanii beeytu. Yes. Nagaa jirtu re. Oh good. Good job. Nagaa jirtu Monet. Jarra kam jirtu hundi keessanii. Nagaa okay. Mata duree kana dubbiste? Ana nagaatti. Laas hin ganne taa'e jechuun isaantu yoo masii hojjaasoo hin barbaadan dubartii waamaan beeyne lakkisii jechuu jiran. So ana miti warra koomenti kana jedha. Mata dureen akka jedhu du'a Yesuusitti ni gammaddamoo ni gaddita. Ni gadda. Akkas. Ni gadda. Anillee naan gadda. Gamme walii galle. Madammar no amma walii galle. Okay. Yesuus Kiristoosiin eenyutu ajjeese? Waa amma akkas ta'uu osoo hin taane gaafii akkasii wal gaafachuu osoo hin taane yaada walii galuuf asirratti amma aan fakkeenyaaf amantii garaagaraa hordofan namoonni as keessa jiru kun jechuudha. Ni beeku. Kan kiristaana kan peente kan amantiin qabu kan musliim. Ati islaama yookaan musliima beentee kan ta'u jira as keessa jechuudha. Dhugaa. Akkuma walii galaatti amantii kan keenya kabajuudha malee. Dhugaa. Ana baluuti caalaa kanatu caalamti jedhu maaltu ragaadhaan deemna malee waa takka uumaatu. Maalitti godha boo anis jireenya bara baraan barbaadatilleen karaa waan dhugaa barbaanna malee amantii dhugaa barbaanna. Adam fakkeenya akka yaada kiyyaatti yaadan ibsachuu barbaade is kan kee kabajii atis kan kee baji namni biroota isaan ofii oduu kabajee bareedaa atis oduu kan kee barsiisee laa yaada sirraan fudhadhaa bara yaada sammuutiin yoo taate amantiin hin deemtu amantiin yaada sammuutiin waan nu caafame sagalee waaqayyoo jettee qabdu quraana jedhee qabu kanaan deemna malee yaada sammuu keenyaatiin hin deemnu siyaasaa taatee yaada sammuutiin biyyan bulchanii hin deemnu amantii waan caafame takkatti amanna malee guyyaa keessaa yaada sammuu keetiitti hin fiddu ittiin dabaltu inni irraa irreessuu hin dandeessu walii gallee. So saniif amma jechuun kallattu mana sirriidha garuu jechuun dhugaadha barreeffama sobaan wanti barreeffamee lafa kaa'amu tokko jiru. Baay'ee dhimma waaqayyooti wal qabsiisee wanti lafatti sobaan barreeffamu jira yaaddu akka kiyyaatti amantaa mataa ofii kabajuun barbaachisaa dheetan atis kan kee yoo kabajje filatamaadha.
Kanaaf ana baluuti Laa ni kabade yaani kiyyatti laal kabajeetiin amantii kiyyaas baradhee waanis dubbisee amantii kiyyattiin si afeeratillee amantii keetiin na afeertaa bara arrabsoo maletti barnootaan waan beektuun argisiiftee ittiin afeerta loojikii fi gartee waan jiruun gartee itti wal afeerraa miti arrabni hin jiru peenxeen na afeerta kiristaana nama afeeranii islaamattiin si afeeru jiran gartee. So saniif amma Yesuus Kiristoos du'e jettee amantaa mi'ati. Du'e ka'eera. Yesuus Kiristoos waaqa. Waaqa Eenyutu ajjeese waaqa kee? Kanarratti eenyutu ajjeese gaafatteef. Eenyutu ajjeese jettee si gaafadha. Dura waan kiristaanummaa diddeeti dadhabde waan kiristaanii amanti kan jedhu didde. San sirraa dhiise amma mata dureen kale Yesuus Kiristoositti du'a isaa ni gammadaa jira. Yesuus Kiristoos du'e jettee amantaa sannaayitti. Du'ee du'a mootee ka'eera iyyee. Ani sani jenne fa'uu dura du'uu qaba namni ka'uu dura ka'ee du'e hin jedhan. Gartee du'ee mi? Du'e jettee amantaa mi? Okay. Si Yesuus Kiristoos waaqa moo nama? Waaqayyoodha. Waaqayyoo keentu ajjeese. Namatu fuudhee isaa ajjeese seenteenii macaafa hundaa dubbisee. Eenyutu ajjeeseen jedhe Yesuus Kiristoosin waaqayyoo kee? Tokkoon sin deebisoo dubara bakka gaafii xiqqoo namatu ajjeesee yookaan immoo ofiif gaafii gabaabaa akka sin deebisu barbaada. Ofiif ajjeesee moo qaama isa ajjeesee jira Yesuus Kiristoos? Jalqaba foon kan uffatee foon isaa santu du'e malee isaa miti. Aboo ani foon singaan foonuma san Yesuus Kiristoos kan jedhamu kana foon eenyutu fannisee saqqalee isaa ajjeesee awwaale? Warra taqaaraan isaa ta'an warra Yihuudootaa warra isatti hin amannedha. Okay, kanaaf waaqayyoo kee nama ajjeesee mi? Waaqayyoo kan kee nama ajjeesee mi? Dhee jedhe kamaa didda. Hin fannisan malee. malee. Jettee amantaa mi? Hin fannisan malee hin duune? Hin fannisan malee inni lubbuu kanan kennu fe'a kootin hin kennaa fudhachuuf. Kaffaadheef akkan eenyu rukutee dhiigarraa baasee dhiigarraa dhangaleessee ajjeesee boolla qotee awwaale waaqayyoo kan kee. Ani sagara afaan namatu sagara fi namatu bara. Amma dhiiratti hin dabarsaa dhiiratti hin dabarsaa eebbisatti hin dabarsaa dhiis. San dhiifame eebbisa akkam? Sirris ni jeekan jiru. Gidduutti. Sirris ni jeekan jiru. Hin jira ustaad. Namni du'a Yesuusitti hin gammanne fayyuu ofiitti hin gammanne jechuudha. Akkaan dubbiin jajjabduu bara. Amma jechuun ofiitiin ajjeesnee dura awwaallee itti akkana taa'u kanatti nama isin ajjeese. Badhaasaatiin waan kana hin gammaddanii caffartanii haleeluyyaa jettanii jedhan.